Akka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kaariibuun keenya har'aa eegalee jira. Kaariibuu keenya har'aatiin dubartii jabduu tokkoon qabadhee dhufee jira. Eenyu laata jechuu dandeessu. Yeroo jalqabaatiif odaa waard qopheessuudhaan kan beekamtu. Qopheessituu sagantaa Kaariibuu, qopheessituu sagantaalee bashannanaa garaagaraa akkasumas hundeessituu dhaabbata odaa waard kan taate Bashaatuu Tolamaariyaam waliin turtii bareedaa ni taasisna. Egaa adeemsi odaa waard jalqabarraa kaastee hanga ammaatti maal fakkaata laata? Akkasumas guyyaa har'aa jala bultii guyyaa sabaa fi sablammoota ummatoota Itoophiyaa kabajuu irratti kan argamu. Egaa yeroo gaazexeessituu turtetti immoo naannolee Itoophiyaa hedduurra imaluudhaan sagantaa bashannanaa hedduu qopheessaa turte. Kana qofaas osoo hin taane immoo qopheessituu sagantaa Kaariibuu turte. Guyyaa har'aa kan immoo keessummaa sagantaa Kaariibuu nuuf taatee jirti. Aadaan, duudhaan akkasumas safuun naannoowwan Itoophiyaa garaagaraa keessa jiru maal fakkaata kan jedhamu isee dubbisuudhaan waliin turtii ni taasisna. Bashaatuu Tolamaariyaam yeroo kee qaalii kanarraa nuuf laattee turtiin waliin taasisuudhaaf hiyyamtuu ta'uu keetiif guddaa galatoomi siin jenna. Isinis galatooma. Ulfaadha akkamiin yaalli qophii kun? Gaariidha. Gaariidha. Baay'ee bareeda. Fiigaa artamti? Eeyyeen. Qophiin akkanaa kun baay'ee namatti cimaa garuu hojjechaa jira. Dadhabbiis qabaa? Eeyyeen. Fiigicha qabaa? Egaa guyyaan borii guyyaa sabaaf sablammoota ummatoota Itoophiyaa guyyaatti kabajamudha. Baga guyyaa sabaaf sablammootatiin sigee akkasumas badhaasa odaa waardii marsaa 9ffaadhaan baga sin geessiin jira. Amiin baga waliin geenye. Sagantaa bashannanaa hojjechaa turte irratti sabaaf sablammoota hedduu bira deemtee aadaa duudhaa isaanii walitti dhufeenya isaanii keessummaa simannaa isaanii argaa turte jirta. Guyyaa sabaaf sablammootaa irratti yaadannoo baay'een qaba. Yeroo waggaa 5-6 hojjedheera. Naannolee adda addaa Itoophiyaas akkan argu carraa naa laateera. Guyyaan sabaaf sablammii baay'een jaalladha. Baay'ee jaallata jechuudha. Mee akkamitti argite garuu keessumaa yeroo deemtu kanatti egaa naannolee garaagaraa yeroo deemtu garaagarummaa keenya keessaa miidhagina keenya kan biraatu jira. Keessumaa immoo aadaan asii nyaataa kana fakkaata jenna iddoo biraatti garuu sanuma ta'ee garuu haala biraatiin yeroo hojjetamu ni argita. Aadaa keessummaa simachuu kan Oromoo bira jiru hawaasa biraa biras naannoo biraa jiras yeroo jiru ni argita. Mee aadaa keessummaa simachuu isaanii aadaa nyaataa, aadaa duudhaa, aadaa shubbisaa, aadaa uffata isaanii sana akkamitti ilaaltame garaagarummaa keenya sana keessa tokkummaa jiru sana mee? Eeyyeen guyyaan sabaaf sablammootii yommuu kabajamu akkuma beektu naannoo adda addaarraa namoonni ni dhufu. Wantiin argu namni magaalaa keessa jiraatu amalaan adda addaa, gochaan adda addaa, wanta baay'eedhaan adda adda jira. Garuu immoo kan namni baadiyyaarraa dhufu amalli isaa simannaa namaaf godhu haalli itti namatti kabajan waluma fakkaata. Languagein isaanii adda addaa haa ta'u malee amalli isaanii kan biraa tokkuma. Baay'ee nama ajaa'iba. Eeyyeen nama baay'ee jaalatu. Kabajni namaaf qaban haalli isaan itti godhan jaalala isaan namatti agarsiisan. Eeyyeen waluma fakkaata. Nama magaalaa jiraatutu amala adda addaa qabaate anaafsitu haalli itti dubbannu adda ta'e malee isaan haaluma tokkoon nama tiriit godhu. Isa yeroo baay'een laalaas kan ajaa'ibus isa. Sanaa achi haalli shubbisni isaanii, haalli nyaata isaanii, haalli itti uffatan amma Somaalee dhaqnee Somaaleen baay'ee namatti to'a. Anaaf baay'ee natti to'a. Warri hamarraa dhufan immoo birdilibsii fa'aa uffatanii baay'eetti qorree biyyuma tokko keessatti jiraanne garuu wannoon keenya adda addadha. Haalli qilleensaa adda. Naannoon isaanii hammam ho'aa yoo ta'edha Somaaleetti qorree kan akkas uffatan jedhee yaadaan ture. So Itoophiyaan bal'oodha. Aadaan keenya baay'ee bareedaa, baay'inaanis baay'eedha. So akka anaafsi kanammoo gaazexeessituu ta'anii kana laaluu danda'uun, experience gochuu danda'uun baay'ee nama gammachiisa. Dhugaa kee jettee yeroo hedduu sagantaa bashannanaa ETV irraa yeroo hojjechaa turtetti biyyoota garaagaraa irra imalteetti isheen bakka hin deemne hin qabdu aadaa namoota garaagaraa duudhaa isaanii haala simannaa isaanii sirriitti beetti jedhanii namoonni garaagaraa waa'ee keen dubbatu atis immoo amma yeroo kaas dhimma sabaaf sablammootaa yeroo ka'u
yaadannoo baay'een qabatte turte mee waan nu yaadachiistu qabda? Hojii baay'ee hojjennaa. Hojii laayiviin baay'eetu jira. Bakka haaraa adda addaa kan argullee carraan alaateera. Especially hidha guddicha Abbayyaallee akka ilaalu kan sababanaa ta'e guyyaa sabaaf sablammiiti. Baay'ee nama gammachiisa. Yommuu Somaaliitti qophaa'e yoo yaadatta ta'e Al-Shabaab meen ilaallaa sitti gootanii wanta guddaatu uumama jedhee haala sana keessattiyyuu nuti baay'ee gammanne yeroo bareedaa dabarsinee sabaaf sablammii wajjin qophiiwwan adda addaa hojjennee baane. Egaa dur qopheessituu sagantaa Haariibuuti amma immoo keessummaa sagantaa Kaariibuuti. Haariibuuf Kaariibuun kun hiikni isaa tokkodha yaada. Kan Haariibuun itti mimiyati. Haariibuun namoota gara walloo jiraatantu jedha. Yommuu mana isaanii dhaqxu Haariibuu jedhani siimatu. Haariibuu jechuun baga nagaan dhuftan feel at home manni kan keeti akka fete ta'e jechuudhaaf Haariibuu jedhu. So isa fudhanneetu ETV irratti namoota adda addaa mana keenyatti affeerree Haariibuu jennee simanna. Kan keessan immoo kan maqaa biyya alaati miti. Afaan Swahiliiti. Baga nagaan dhufte anaa dhufu jechuudha sunis. Sanuma. Hiikni isaa tokkuma. Kanaafuu gaazexeessitoota baga nagaan dhuftanii lama walitti dhufee akkamitti akka haasaan naa galaan jiru. Egaa odaa waardii marsaa jalqabaa irratti yaadatta yoo ta'e miidiyaa kan biraa irratti intervuu waliin taasisnee turre tarii raafachuu dandeessaa miidiyoota hedduudhaaf sababa intervuu kennituufi. Yeroo sana maallaan jette seeti. Odaa waardii marsaa jalqabaa kun akkamii haalli isaa siin jedhe baay'ee gammachuu keessa turte miira gaarii keessa jirta akkuma har'aa kana jechuudha. Haala yeroo san erga dabarsitee boodadha kan intervuu wajjin taasisne. Sanaafan gammadee beekta. Akkamitti darbeen siin jedhe baay'ee bareedaa ture siin jette sana booda maalan siin jedhe seeti haalli galii isaa akkamii baay'ee irraa buufattee mitiin siin jedhe moo manaa nyaatee naan jette. Qarshii abbaa manaa qofaatitti naa guutee jettee natti maa turte ammoo mee manaa nyaachaara moo odaa waardii kun akkamii. Maal seete standardiin isaa guyyaadhaa guyyaatti waggaadhaa waggaatti ol deemaa jira. Jijjiiramaa deema. Eeyyiin galiin argannu amma maybe standardii isa duraatiin osoo hojjennee waloon argu. Eeyyiin baay'ee bu'as buuseera jechuu dandeenya. Wanta baay'ee jechuu dandeenya. Garuu immoo nuti tokko yoo arganne hammuma arganneen galii keenyaan standardii isaa akka eeggatu. Amma immoo akka beektu biyya keenyarraa ce'ee gara Afrikaatti dhaqeera. Biyyoota Afrikaa 10 olirraa namni ni dhufa. Isaan biyya kana fiddee guyyaa 3-4 keessee qophii guddaa akkanaa qopheessitee qarshii hammam akka ga'u atis yaaduu dandeessa. So sanarraa galii argannee ofiif kan itti fayyadamnu isa ga'uunsaan oolu achi ga'uun keenya oolu yeroodhaaf garuu nama asirratti keessummeessinee gaggeessuuf isarratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Odaa waardii erga eegaltee marsaa tokkoffaarraa kaastee amma gaa marsaa 9ffaa kabajuudhaaf qophii irratti argamaa jirta. Jijjiiramoota yeroo jalqabaarraa kaastee hanga ammaatti jiran maal jettee nuu kaastan? Odaa waardii yommuu jalqaba anaaf si wal agarru san Oromoffaan qofa sanuu muuziqaan fi fiilmiin fakkaata. Isaan lamaan qabatee ka'ee ture. Sana booda waggaa waggaadhaan kaataagoriiwwan adda addaa dabalaa dhufee Oromoffaa qofa osoo hin ta'in immoo gara Itoophiyaa guutuutti illee dhaqee sabaaf sablammoota adda addaa of keessatti qabatee recognition kennaa ture. Then isa marsaa torbaffaarraa immoo kaasee gara biyya alaatti immoo ce'ee waggaa lamaan darban keessatti namoota 30 oltu alaa dhufee recognition argatee deeme. Baran immoo muuziqaa irratti qofa xiyyeeffannoo gochuudhaan yommuu guddaa taatu focus ta'uu qabda malee si jalaa faffacaa. So
nuti artiiwwan hundayyuu ni tuttuqna yoo ta'e wannuusaa argachuu hin dandeenyu waan ta'eef muuziqaa irratti qofa xiyyeeffannee biyyoota alaarras biyya keenya keessaayis Oromoffaan ala sabaaf sablammii gara 7 moo 8 daballee barana kunoo recognition kennuuf qophoofneerra jechuudha. Anillee silaa ganaayyuu gaazexeessotatti dabaltee anaanna badhaas ta'eetuma yaadu. Sirumaa artiistii. Dhuunfaattis ta'u garuu arsin gadhiisu. Rakkoon qabu eeyyee. Galaan gaarii. Egaa Odaa Awwaard akka kaastee afaan Oromoo irraa eegalee fiilmotaawwan akkasumas muuziqaawwan gosa garaagaraa damee garaagaraatii eegaltee akkasumas immoo afaanota biyya keessa jiran immoo gara biyyaatti guddatee amma immoo gara Afrikaatti guddatee bara kana immoo biyyoota 12 akka irratti hirmaatan illee argeen kan hin jiru. Egaa jijjiiramoota kana keessa jiran keessatti bu'aa ba'iiwwan hedduu keessa darbiteettadheen kan yaadu. Mee jijjiiramoota mul'atan afaan Oromoo irraa eegalee afaanota biyya keessaarraa itti darbee amma immoo Afrikaa irra ga'ee gara fuulduraatti akka addunyaatti wanta yaadda jira. Mee jalqaba sanarraa kaasiti yaada si keessa jiru jechuudha nu dubbadhu. Namni yommuu addunyaa kanarratti jiraatu har'arra dhaabatee kan boru kanuma bakka kanarraan darbu jedhee akka yaaduun hin qabne Odaa Awwaard na barsiiseera jedhee yaada. Ka'umsi keenya xiqqoo ta'ullee garuu waggaa waggaatti yommuu ilaaltu wannoonsaa jira, carraansaa jira bal'isuun yoo itti fayyadamte gara guddaatti deemuu dandeessa. So isuma laallee itti fayyadamaa deemne akkuma jettee kana kan kaane afaan keenyarraa Bashaatuu waan ta'eef Oromoorraan ka'ee sana booda guutuu Itoophiyaa waliin ga'uuf yaalee sana booda immoo gara Afrikaatti dhaqee why not addunyaan maaliif dhufuu dhiba. So yoo itti yaadne garasittis dhaquu dandeenya. Maybe immoo Odaan Awwaard kan music kana ta'eetu kan filmii kan kitaaba immoo qobaattis ba'uu danda'u hin beekamu. So ilaalla. Kanaafuu Odaan Awwaard damee babbaafatee Odaa Awwaard fiilmii, Odaa Awwaard sirba, Odaa Awwaard maqaa jijjiiruus ni dandeenya yoo jijjiiruu baannes rakkoon qabu. Adaraa yeroo sana egaa gaazexeessituun irraanfatin irraanfannu. Biyyoota Afrikaa biyyoota 12 itti hirmaachisteetu kan jirtu kan bara kanaa jechuudha. Yeroo akka gootummoo aadaa, duudhaa, safuu hawaasni Itoophiyaa qabu Itoophiyaa xiqqoo kana bakka buuteetu agarsiisaa jirta jechuudha. Namoonni yookaan keessummoonni biyya alaatii yeroo dhufan haala simannaa keetii haala itti namoota sana tiriit goote yookaan kunuunsitu ilaalanii Itoophiyaanonni nama jaallatu keessummaa jaallatu ilaalcha jedhullee qabatanii akka galaniif bakka buuteeti kan bakka si buufannee jiru jechuudha. Mee dhimma kanarratti keessummaa simataa harta gidduu kana baay'ee biizii turte. Mee dhimma kanarratti nuu kaasne. Eeyyiin namoonni kun yommuu dhufan Odaa Awwaard qofa miti kan laalanii deeman. Odaan Awwaard proogiraamii sa'a 2-3 fudhatu. Garuu Finfinnee hunda ilaalu jechuun maal fakkaatti warri Itoophiyaan jedhaman kun akkam isaan nama akkamitti simatu akkamitti tiriit godhu kan jedhu san ilaalu. Kun egaa kan eegalu Odaa Awwaard jedhanii dhufanii akkuma airport seenanirraa eegalee guyyaa 2-3 isaan asitti dabarsan sirriitti take care goonee gaggeessuu qabna. Maaliif yoo jettee maqaan kan ka'u kan Itoophiyaati, maqaan kan ka'u kan Odaa Awwaarditi, maqaan kan ka'u kan Finfinneeti. So akkuma jettee hunda isaayyuu represent goonee haga dandeenyu isaan akka gammadan goonee gaggeessuuf hojjechaa jirra. Finfinneen egaa teessoo gamtaa Afrikaanotaati. Finfinnee yeroo ammaa kana immoo kan duriirra baay'ee miidhagdeerti keessumaa waggoota 2-3 dura kanneen dhufanii as Odaa Awwaard hirmaachuu dhufanii yeroo ammaa kana yeroo dhufan immoo miira akkamii qabame miidhagina magaalattii yeroo ilaalanii akkamitti ibsume? Amma Finfinneen kan itti qaanofnu miti kan itti gammannu kan mataa keenya ol qabnee kun biyyi koo kana fakkaatti jettee agarsiisuudhaaf kan dandeenyudha waan ta'eef akkuma jetti waggaa 3 dura namoota dhufan
airportidhaa kaasnee skylight keenyee then skylight irraa gara biyya isaanii gaggeessine asiif achi hin deemne. So amma garuu iskeejulee adda addaa baasnee akka laalaniif guutuu Finfinnees ta'uu baatu haga dandeenye itti agarsiisuuf yaalii goona. Aadaa keenya akka beekaniif hamma dandeenye ni yaalla. Sanaa achi immoo jarri kun namoota guguddoodha. Amma artistiin keenya tokko isheen badhaafamtu Maalii keessatti akkuma nuti biyya keenya keessatti Asteer Awwaqa jennu kana baay'ee guddaadha. Artistii buleetti. Buleettiidha. Oomusaan gaarii jedhamti. Biyya isaanii dhiisiti kan biyya keenya Jiijifaa Jigaayyoo Shibaabaa ishiillee kan akka aayidalitti ishee ilaaltudha. Yeroo baay'ee deddeebitee dubbatti. Isheen argee haala ishiitiin sirbuuf yaala jecha. So isheetu dhufa. Artistoota guguddaa kana as fiddee immoo artistoota keenya wajjin osoo connection osoo numiin yoo deebi'an sirriin ta'u waan ta'eef artistoota keenyallee affeerree isaan wajjin akka walitti dhufan wal quunnamsiista jechuudha. Eegeen akka wal quunnamaniif osoo immoo carraan argame immoo walii galanii collaborate even gochuun akka danda'amu hojiiwwan guddaa hojjechaa jirra. So innis wanta guddaadha jedhe. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf tokko aartiin keenya akka guddatuuf gahee guddaa qaba kuni. Biyyoonni Afrikaa industirii aartiitiin industirii sirboota kanaan baay'ee nu caalu baay'ee itti fayyadamuu beeksisuu irratti hojjechuu irratti. So yeroo isaan biyya keessa dhufan muuxannoo wal jijjiiranii muuxannoo kan warra alaarraa fudhatanii kan biyya keenyaa immoo itti himanii walitti dhufanii tokko ta'anii hojjechuun isaanii akka isaan hojjetan akka isaan waliin dubbatan taasisuun kun baay'ee carraa guddaadha. Garuu haasaa keessa maaliin qabadheseeti. Duraan Finnaa airportiitti buusnaa sana booda skylightii seensisnaa. Odaa waardii geessinaa deebinee. Bukaamsaarra turtan kaa yeroo sana. Eeyyeen jechuun osoo karaarra baasnee jaaminuu isaan ajjeesa. Fooliin jira. Wanta baay'eetu jira. Karoora keessa iyyuu hin galchine isaan asiif achi gochuu. Amma garuu akkansiin jedhee wanti ilaalamu baay'eedha. Bakka itti bashannanan wanta baay'eetu jira. Ani isaanillee sababa godhadhee wajjin illee wanta ilaalu baay'eetu jira. So kanaaf itti proud gochaa itti boonaadha jechuudha kanatti agarsiisaa deemu. Of course. Biyya isaanii beekna Itoophiyaan Finfinneen amma biyya isaaniirraa fooyyaadha malee kan gadi jirtu miti. So why not be proud? Yeah. Baay'ee namatti tola. Biyyoota meeqatti hirmaata jechuudha Afrikaa kan biyya keenya dabalatee damee meeqaan kan bara kana? Only music kan biyya alaa jira African Superstar, then Lifetime Achievement jira. Sana booda warri sabaaf sablammiin kan irratti hirmaatan immoo jiru. Sana booda wal dorgommiirraa kan afaan Oromoo immoo wal dorgommiirraa www.odaward.com irratti kan wal dorgomaa jiran immoo jiru. Yoo laalteetta ta'e best female artist, best male artist and best video clip ummatatu filachaa jira. Kanaaf sagalee ummataatiin. Eeyyeen teleebirriidhaanis weebsaayitiidhaanis galanii filachaa jiru. Namoota baay'eetu filachaa jira. So isaan kan mootii adda baasnee immoo recognition kenna jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa bara kana kan marsaa sagalaffaadha kanatti badhaasuuf qophiirra jirtu. Mee kan waggoota 8 darbanirraa kan bara kana kun adda taasisa jettee kan yaaddu jiraate? Tokkoffaan isa filannoo ummataati. Kana dura weebsaayitiidhaan fayyadamnee namni vote gochaan turre. 60% warri abbootii seeraa kan hafee persentiin 40 immoo kan ummataa ta'eetu SMS'dhaan osoo namni ilaaliin jechuun eenyu meeqa argate kan jedhu namni beeku hin jiru. Abbootii seeraatu
final result isaa nutti agarsiisaa ture. Amma garuu osuma argitu namni tokko dabala. Live malaalachuu. Eeyyeen live ma jira waan ta'eef isa inni wanta guddaadha kan adda taasisu. Sanaachi muuziqaa irratti xiyyeeffannoo gochuun keenya innis wanta biraati. Tole baay'ee namatti tola gaa yeroo gabaabaan qabanaan jettee kanaaf baay'ee kana caalaa waan baay'ee sin gaafadhu mee guyyaatti kabajamu guyyaan sun yoo midhamuumi. Sadaasa soddoma convention center itti godhama. Addis convention center Finfinneen galmeewwan qabdu keessa isa baay'ee bareedaa ta'e kan latest ta'e achi keessatti gaggeessina. Atis akka dhuftu affeerramte. Ati geeba tokko qabattee hin gadhiisu waan jettu natti fakkaatu dhufte. Adaraa tokko immoo gaawaan marraatu tokko illee naafti yaadina qopheessi. Tole achitti gaggeeffama. Ulfaadhu galatoome gaargaa kanatu dabarseenetti tola kan jettu yoo jiraate immoo carraasiif hin kennu. Addis Miidiyaa Neetwork galatooma. Odaa Award isa saglaffaa gaafa press release kenninirraa qabattanii nu wajjin hojjechaa jirtu. Thank you jechuun barbaada. Ulfaadhu baay'ee galatoomii yeroo kee qaalii irraa nu fudhattee haala kanaan ergaa kana nu dabarsuudhaaf eeyyamamtuu ta'uu keetiif maqaa AMN Plusiitiin guddaa galatoomii si jedhu. Galatoomii isaatis. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Kaariibuu keenya har'aatiin egaa keessummaa jabduu dubartii jabduu dubartii yeroo jalqabaatiif awaardii Oromoo akkasumas akka biyyaatti qopheessuudhaan sabaaf sablammootaa fi akka Afrikaatti illee biyyoota garaagaraa hirmaachisuudhaan odaa awaardii qopheessaa kan turte bara kana immoo marsaa saglaffaa qopheessuudhaaf qophii irratti kan argamtu Bashaatuu Tolamaariyaam waliin turtiin taasisni kana fakkaata ture. Isinis filannoo keessan AMN Plus taasifattanii nu faana waan turtaniif guddaa galatoomaa isinii jenna. Horaa bulaa.